daangaa jireenya keetii hanga eessa xaaruu qabda hanga eessa dhaabuu qabda obboleettii waan takka waan si himu jira kamuu na dhageeffadhu shamarran keessattuu jechuudha. Wallahi jireenya duniyaa tana keessattuu biyya ormaa tana keessatti biyya ormaatu waan hungoon hin qabdu jechuudha. Garuu yoo rabbi guutiin jenne biyya ormaa kana keessa waggaa 10 wajjin 15 wanni si guutu hin jirtu. Caaltuun siif ilmoo dhalte ilmoo qabaachuudha. Deemi galii heerumii dhali yookaan bakka jirtu carraa argatte taanan heerumii dhalaa carraa kan kee rizqii barbaadadhu. Osoo ati rizqii walii qabdu asii yaati asii walii qabdu asii yaati asii walii qabdu oduu ati akkana qaxaroo dabarsitu tani geesse tanan naafateettu umrii kan keessa jalaa tara. Meebiin beekama azalluu si dhufuu danda'a gaafa. Maayikiitii bakka isin jirta agartanii wallahi nanaafaqe akkana fagaadhee viidiyoo raabuun nanaafaqe yaa jamaa akkana fagaadhee viidiyoo raabeen beeku. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجاكي سني فيا جرت جبات بلونتية بقى نجاعتها وروني ماتي نافنتي ماتي نفتها لايك سكودا يعني كي مي بيس نترود أبودن تها سان كي نترود أبودن تهاجن حملي ولي تأوتك أورمون تول قديسو براتشون تركما إن بيتان أن أنتم بروان قداس نوجتشو دندا ترى أمبارتو إنتو يونيفرسيتي كيسابه هداما من مدامي يوتو كان اسم أساسنو رمو على كل حال التنوت وان قد اسم في دبرسوفتا ماتي نافتا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنجل النفو هم بيتن وقا كان اللي هدوان با اسم الجتشان توري نمني كي نمو هدو منان وان غاري يوتو جتو سيو أرقس لاشي ما نما جاجبيسون اندو ربين كي نفيدي ونباليسو waan babbadaa irratti wal jabeessaa jirraayu jechuudha. Arrabsoo garagaraa irratti wal jajjabeessaa jirraayu jechuudha. Intalli saboonni kana waan namaa waraabee waan gallakkisu haa bultu tun haa bultu waan biraa haasoo hin amma waan dhufeef haasoo hin. Baazawee kireemattii tana agartanii kireemattii tana dibadhee ofirraa gadi kokkotootee amma kunoo taa'utti jira. Inuu dhiqanni fuula kiyya wallahi dhiqanni kun akka ofirraa gadi kotooteen jira. Innaa fayyadamaani ishee fayyadamuun hin dagatinaani. Isniif viidiyoo isinii gallakkisee hin gadda viidiyoo tiktook irra gallakkise gara yuutuub illee gad isinii lakkise. Ijoolleen tiktook kan na hordofan hedduu fayyadamanii gaafii na gaafatanii viidiyoo suuraa nu erginaan jechaa turani. Akka isaan fayyadamaa jiran baree jechuudha. Fayyadamuudhaaf hawwis qaban bare. Egaa obboleewwantii waggaa kana guutumee maal ta'aa baane maal haasa'aa baane maal dabarsaa baane maal hojjetaa baane waggaa kana keessatti mee ati maal bu'aa buuste ati maal hojjette maal jijjiirte osoo waan takka nuti hin jijjiiramin yoo ramadaanii nutti dhufu subhaanallah waggaan bara kanaa wallaahi daranuu waqqaa nutti dhiyaataa deemaa jira qiyaamalleen akka nutti dhiyaataa deemaa jirti wallaahi hedduun sodaachuu jiran gama kiyyaa jechuudha. Na Ramadan waggaa kana osoo fi jechuudha laal in beekanii kireemii taxlii jedhama biyya biraatti kireemiin Ramadaanaa yeroo Ramadaanaa godhamu jiru ka arabni fiddu kun jechuudha osoo kireemiin sun bakka san iyyuu bakka hin iyyuu socho'iin akka Ramadaana keessa rattabneen osoo socho'iin Ramadaanni lammataa yoo deebi'u anaaf raajii guddaadha. Silaa duraan osoo taatee raammayee wanni badee kuungatamee wanti meeqa bakka jijjiirameeti. Gin distii bareen gaddaatti waxii goone baran odoo deebi'ee waxiitti godhuuf carraan argatiin distiiwwan odoo taraa waliin gahee Ramadaanni deebi'e. Subhaanallah. Qadaan guyyaa 3 osoo an beellamu osoo qaxar guyyaa 3 tun kunoo hin dagadhe beekta amma guyyaa meeqa soomee dagadhee kama shafaxee naa dhufu argee boodarra yaadadhe. Bakka hin dagadha. Innaa jiini waggaan bara kanaa kuffaa daranuu daddafee jira. Maal isin jechuu barbaade miidiyaa kanarra haga jirrutti uf daganna yeroo hedduu uf daganna bakka laayifii namallee akka laayifii namaatti ilaallee yoo namni wal fuudhu yoo namni wal wajjin bakka laayifii dabarsu kana dasnu jedhee gammannee koomentiidhaan laayikiidhaan ardii kana balleessina jechuudha. Ginnutoo
nutoo isinoo yoom akkasitti heerumtan isinoo yoom akkasitti laayifii san dabarsitan leeshisi warra koomantii qofa leeshisi warra laayikii qofa isinoo mallee jireenya akkasanii sun kanaafiyyuu gadabii jireenya kan keetii godhadhu obboleettiti gadabii daangaafate duute immoo qorichi du'aa ilma jedhanii ati qoricha hin qabdu jechuu duute baddee jirta waan ati dhaarte kanaayyuu namni si duuban dhaaluu hin jiru warri kan keetii waan itti obsan hin qaban silazee buleewwan tokkoffaa buleewwan yoo isin dhukkube ofitti hin dabinaa dafaa mana yaalaa dhaqaa mana yaalaa gaafa dhaqxan xiniqqaaqidhaan dhaqaa nama wajji malee hin dhaqinaa lammaffaa osoo isin dhukkubin yeroo fayyaa jirtanitti alhamdulillaahi rabbi kiyya jedhaa biyya galuudhaaf ka'a galaa ka'a maatii keessan laala aanaa aalii keessan laala baqqaa hin guutu waan hin guunne waan ta'eef ana nagaafadhaa akkasiin hin guunne ani araat na xabitti isinitti hima wallaahi an hin guuta jedhee hanqatte guutte jedhee galee yoo an galu hanqattee na eeyde hin guuta jedhee lammata illee ofirra deebi'e amma tahaftee yoo hir'atte malee wanni guutte hin jirtu asibasitan osoo numaan yaadatin waggaa lamaan dhumate gaafa yuutoopii kana banu booyaa jechuudha hiriyoonni xiyyaa gamcattiintu maal taate baqqaa nagaafachuullee sodaatanii maal taate maanta mireen tana tanaa dha'e akkanatti aanaa aalii qabdi jedhan an garuu aanaa aalii dhabee miti xiiqii fi wanni keessa kiyyaa tura boojisa kaayyoo karoora keessa kiyyaa lammata biyyaa na baasan tuna boojisa obsa dhabee baqa gin waggaan lamaan tun naa dhumatti anummaa waggaa lamaan tanatti kaayyoo tiisan galmaan gahee deebi'ee biyyattiin deebi'aa jedhee boohaa ture gaafa waggaa lamaa garuu akkuma qadaadame jiran tundu oluun banamne jechuudha asuma duniyaan hin guuttu baqa amman bare duniyaan tun ergisa ta'u amman bare abadan godhi baqa yoo rabbi godhin jennu waa godhuu hin dandeettu yoo rabbi tasaakkaasee hin jedhin ati uumaa tasaakkaasuu uumaa guutuu hin dandeettu addunyaan tun herdhuudha herdhuudha ati immoo isii guutuuf jettee gaaf tokko yookaan si dhukkubee gadi kuftaa yookaan maatii keetti sirraa waa tahaa yookaan ilmoo ati jaalattu waa sirraa tahaa yookaan atu ilmoo jaalattu kanaa sababa dhibeetiin dhabuu dandeetta yookaan boru waan ta'u waan uumam hin beektu obboleetti namoonni wanti hundi jireenya addunyaa tun pirosesiin guuttee fi ofii wal dhabee hamileen cabdi meeqa jira akkuma sii biyya ormaa keessatti mana ijaarratee tolfatee gaafa manni geeffamee hin gala baqqaa ji'a ganatti booda hin gala jettee siin jettu abbaa manaa si jalaa ajjeesan meeqa jira eegas gaafa siin galtu manni onaa mee akkam gooti girgiddaa laaltee waa hedduu hamilee nama cabsa jireenya biyya ormaa kana keessatti kanaafu ala dhaqal bilisummaa sammuu keessanii argachuudhaaf bilisummaan sammuu keessanii birrii keessan qofaa miti yaanni keessan galma gaheef gahuu baate yeraasu guddaa nutillee yaaduun dhiisu addunyaallee hanqina fi dhiistu kun normaalidha garuu galaa kana keessa waan guddaa jira galaa jireenya keessan laala jireenya keessan to'adha galaa mee waan ta'e ilaala sammuun teessan isin jijjiiramti biyya ormaatii goydanii nafina ila humuu guutu wallahi baqa hanga gootan alhamdu keessattuu warri waa godhattan urdatii salphina ofirran eeginaa galaa urdatiif salphinni immoo hannaa fi kijiba akkan taane beekaa urdatiif salphinna gaaf ati waan kasabatsan osoo akkasii kasabattee gammachuu qabdu dhufee wanni du'ii gammachuu san teessa sirraa balleesse dhufee wanni wa'ii sirri yookaan lubbuun ta'e badu yookaan ati dhukkubsachuu gammachuu dhabuu fayyaadhaan osoo galee jiraadhe jetta gaabbii yookaan maatii kee dhabde osoo ebaluu tiyya san gaafsan galee arge osoo ebaluu kiyya san gaafsan galee arge jetta. Maayikiitu chaarjii fixatee egaa akka dhiyaate kaameraan ija kiyya jala jira. Na mammoo faayilii jijjiirree haasa'inaa jechuudha. Faayilii jijjiirree haasa'inaa inshaallah. Sagaleen kee dhagama inshaallah dhagama jeabdiin qaba. Shamarran nuufisiin kun jechuudha. Dhiiras haa ta'u bultii keessattuu shamarran jechuudha. Yoo namni bultii ijaarratu akkaan gammannaa. Yoo namni waldee gullee akkaan aarrallee namoota waldee gansan jidduu deemnee kutaa fudhannee arrabsina. Akkasuma yeroo hedduu gammachuu ilma namaa tanatti teenna caalaa nu gammachiisa. Gammachuu teenna garuu bakka isiin jirtu hin arginu. Ufitti gaafas deebin uf hoqqasna. Orma gaafa laallimmoo ni adannayna. Tamaam. Orma kan akka laaltee fiizikaala isaa
ni adanayxa bakka waa hedduu jettaa namilee gaggaarii kennitaaf ofitti gaafas deebite garuu ofii kan keetittoo uf ammaarrarta bultii keetitti jireenya keetitti gabrummaatti waan hedduutti jechuudha. Garuu namoonni ati fiiltarii achi ilaaltee namoonni ati adanayxi sunis baagiraawundi isaanii duubni isaanii osoo gad deemtee dhiyaattee qorattee bakka jireenya akka isaanii jiraachuurraa maganfattaa jechuudha. Namoonni hedduu yeroo hedduu fuuldura akkana bareedanii deemanii duubni isaanii akka rabbi fedhee jechuudha. Waggaa kana guutuun man argan miidiyaa kanarratti wallaahi wallaahi inumaan arga. Dhimmi Oromoo ajandaan Oromoo cimaan ajandaa dhiirsaaf niitii qofa. Ajandaa dhimma siree qofa. Tana jidduun kaan Ormii gamana qabsaahee gamas qabsaahee kun tokkoomee kun ijaaramee kun wal ijaaree kun waan guddaa hojjetaa jira. Sabaa sablammii Itoophiyaa biraa jechuudha. Oromoon garuu waggaa kana guutuu dhimma bultii. Amma kaleessa naafii gaggaragalchanii irra oolan wallaahi daqiiqaaf jala ture waan isaan arrabsanii dhageeffadheen beeku. Gara laa hojjaan yeroo arrabsu dhagee biraa taree gin daqiiqaaf dhageeffannoo akkasii gaggaragalchisanii jechuudha. Mana sadii afur jechuudha. Waan midhatiin tun balleessite namni argin jiru. Hin jiru waan balleessine bakka ayyanoo irratti jaarsa feeti araaramte. Jaarsa araaramuun immoo gadi nama garagalchisu eebibii namaa jala deemuu nama arrabsuu nama maal jechuudha. Waggaan dhumatte warroonni akkanaa kun hoo waggaa isaaniitti yaadanii yeroo isaaniitti yaadanii hojii isaaniitti yaadanii isaan hoo maalirra jiran fuuldura isaanii hoo maali duubni isaanii maal ture. Hundi keenyayyuu hin beeknu jechuudha. Yeroo hedduu namoonni xanqaaqan nama jireenyi isaa xanqaaqa godhee qabatu. Yeroo hedduu namoonni arraba dheeratu. Namoonni jireenya namaa qofa jiraatu. Namoonni waan namaa bichaa xanaaxanee qonforee citii namaa fokkataa namaa bichaa baasu. Yeroo hedduu jireenyi isaa kamis qilqiliin bahee jireenya isaa irra abdii kutate. Namoota akka isa yeroo hedduu jechuu wallaahi laazim. Amma argitan gara laafoon akka inni arrabsu argitanii jirtan naafi. Yoo maalullee taate intala biyya isaati yoo maalullee taate uumofeetii osoo taate obboleettii isaa hangafaa qoxusu isaa taatu obboleettii isaati kabajuu qaba ture. Garuu badii akka malee ka arrabsan argee kadiirii wajjin haati haadhaa manatti hin dafne mucii qol godhan. Ani koo yeroo tokko sila namnummaa gurguddaan kun yoo afaan isaaniitii wanni akkanaa fokkataan kun bo'u yoo silkii cufatanii yoo san namarraa fagaatanii kophaa isaaniitti deebi'an sodaatanii rabbii isaa kan isaanii kana jedha. Ndii rabbiin saalfatanii rabbiin namaan saalfatinati rabbiin akkamitti saalfanne rabbiin bar saalfachuun laazima bar waan goonu keessatti. Inna ani batiin tullee bultii qabna akka nama tokkotti bultis ijaarrachuudhaaf deemna. Yeroo hedduu jaarsaaf jaartii walolan jidduu seentanii namni tokko arrabsanii tokkoon faarsinaa maaliif jaarsaa jaartii yoo addan baasu illaa rabbal aalamiina malee. Namni dhuguma salphachuu yoo hede jidduu jaarsaaf jaartii seenee tokko fakkaatee tokko arrabsa. Yoo salphachuu hede yoo salphina isaaf hede jechuudha. Garuu immoo argitan kadiiriif naafi waggaa meeqa ol arrabsanii waa meeqa ta'anii waa meeqa oliin hojjetanii waa meeqa ol godhanii naafin anaaf obboleettii kooti hunda jedhee poost godhe. Sababa san hime argitanii sababa isiin kaartoonii naan jetteefi jedhe. Akkasiin akkasitti kutaa isa eenyuun warroota koomantiiti. Inni hoo maal aare isaan dhuunfatti hin jenneen miidiyaarra akkas jette. San aareet nagahuma ka addaan bahan kana nagahuma addaan bahan naafif kadiiriin. Sababni inni aareef garuu sababa isiin kaartoonii jette saniif fidee barreeffama dheeraa karaa FB kan lakkisee wanni isin beekuu qabdan obboleewwan tiyya anaaf naafin har'arraa obboleessa obboleettii anaafin haadha fi ilmoodha jedhe. Kanaafuyyuu naafin jaartii tiyyaa miti ani naafin jaartii tiyyaa miti irra deebi'ee isin himee jira jedhee kan hunda gadi lakkisee jechuu asbaachuu talaa gama ulfaatu. Kana godhe garuu warruma koomentii kanatu kana godhe jechuu. Inna yeroo hedduu dubbiin nuti nama jaalannu tokkoo fi jennee waan garagaraa darbannu nama jaalannu san sappoorti godhu osoo hin taane nama jaalannu san riippoorti godhuuf jedhama. Nama jaalannu san jechuudha. Sappoorti goonee nama jaalannu san jiraachisuu kan gammachiisu osoo hin taane riippoorti goonee gaddisiisuu aarsuu dallansiisuutti nu harkaa jijjiiramaa jechuudha. Silazii jireenya keenya jiraachuun dirqama hundi keenyayyuu jireenya dhuunfaa keenyaa jireenya mataa keenyaa keessattuu dhimma bultii keessa osoo galamuun baatame natti tola.
أني كان أدرس واي هذا فروت الروان دبّديف واي سدون الروان دبّديف كبا سبب كبا وان دبّديف تكلّ التنجاب والأس قافوا قاهنا أنا من هندك هديري الربسي هديرين أرسي الربسي جد أني كجرجل شني سريسان كذا الربسان سنة والله أنت المرسيد إيه قرو هديري ردبّدي مالف كهديري الربسون برجع قبل نافيو في قاف واي ورقي سنجود والله لازم إيرسنا ما الربسنا bakka neetii isaati fedhutumatti fedhu dhaalatti fedhu waan godhe na qabdanii miti inna har'a garuu gaafsa armakanti fiigee viidiyoo san kaasuun deemu fiigee viidiyoo san gaabbuun deemu xuru nagar yaawurratti gizee san irra dhaabbadhe haqa haasamu qabadha haasa yeroo hedduu jechoota namaa jala deeman namni tokko koomentii wayii ati waa dubbattee gallakkistee koomentii san jala seenee saree siin jedha kadhufullee saree masallaalee saree barreessa saree masallaalee saree barreessa saree arrabso masallaalee arrabso biraa dhala arrabso masallaalee arrabso biraa dhala amala akkasitti nu baratin oromoon jechuudha waggaa guutuu arrabso waggaa guutuu waa hidhirsaniiti waggaa guutuu waa hima jireenya ilma namaa bicha waa meeqa ta'ee dabarfate yaa jamaa waggaa kana keessa angaruu gara kiyyatti laayifii dhuunfaa kiyyaatti as deebi'e waggaa kana keessa waa meeqa ta'ee dabarfadhen waa meeqa na mudate waa meeqa bakka gammachuus haa ta'u gaddas haa ta'u garuu warri miidiyaa irraa wajjima qaba waggarraa waggattu hojiin isaanii arrabsoo bichaa nama gaggaragalchuu bichaa nama fidanii gaggaragalchuu bichaa akkaawuntii bargubatu jedhanii feemasii ta'uuf hin beeku wallaa jireenyi isaanii akkam garuu irra nagaa rafanii raahaa qabaa garuu miirri isaanii raahaa qabaa yeroo rafaasan gaafii nati ta'a warabbal qaba an amala kiyya irratti jechuudha gaafa nama waa jedhu gaafa nama waa godhu hirrimi nan qabu laazima nama sanii nagaa walitti ta'uu qabu gaafni an nagaa rafu gaafa namni waa na godhe jechuudha gaafa namni waa na godhe latti jedhee rafa xankaaraa ta'a cimtuu jabduu ta'a wanti sun haga nama sanii dhiifama godhinitti jabaadhee hojii kiyya itti fufaa jechuudha garuu gaafa nama sanii dhiifama godhe immoo fayyaalummaa mtiyya duraanii sanii deebi'a homaa baay'ee jijjiiramni hin qabu hin jiru giyyoo nama san cufe sanitti bismillah jijjiiramni an keessi gongo murtaahaa ta'a nama santu na miidhe waan ta'eef garuu nama miidhee jennaan murtaahaan ta'u hin cinqadhe bakka hirriba hin danda'u laazim dubbii san arrabsallee waa godhallee wal butee gabbutee firfirsee nagaa bahee deebuu qaban amala kiyya እና namoonni hedduun kun akka nama arrabsanii oluma deebi'aniituma rafan inuma rafanillee rimoo isaan qabaan ni inja riba akkamiin rafan garuu warroonni nama arrabsan sunniin wallahi xiyyaaqaan itti yeroo tokko na ajaa'ibsiisan maal rafan hin rafanii garuu jarri nkoo Yeroo bina qabe